Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narraa jawaabadha. Nkeerii soddom qabdee hin ceemminaa fuddaa. Mee qilleensumarraa salaamtaadhaan madda. Akkam nagaa jirtu ayyi hallu ikwaanee. Kan waliin nu hiite funyoon shaahadateeni. Jiinni keessa jirru ji'a ramadaanii. Markaba yaabbannee seennu jaannataani. Furtuu jaannataati kan baaburra yaane nu taasisi yaa rabbi warrarraa milkaa'oo lahul mulku wahdahu laa shariika lahu jiini ramadaanaa caalaa ji'oottani kan keessa buufame quraanni rahmaani heeran jejjeeramne nuuf kenne gooftaani anis atis qixxee waliin caalu namoo jabaan jabeeffame lafaan cunqurfamoo xiqqaa xiqqeenya isaaf tasarroo rifamoo foon dirraa uffataa qabeenyi laalamoo namni namummaan kan inni kabajamoo tokko ol qabane tokko qaqqabuuni yatiimaa fi hiyyeessaa jechuun cunqursiuni quraanan nu dhoowwee kun tasalleen tahoo lahul mulku wahadahoo laa shariika lahoo ji'a ramadaanaa ibaada ajabeessa quraana qara'ee qalbii si taarsaa ollaa keessa yaadadhoo yatiimaaf hiyyeessa waanuma xiqqootu isaan gammachiisaa rabbii keessa kadhadhoo waan yaadde si keessa araara gaafadhoo badii teessiif deessaa namatti hin jabaatu gafoorurra heemi gara laafaa dhennee hin kaawwatu qiimi badiin teenya guddoo muummeen ishee asiimi nutti araaramee aziiz yaa haliimi irra namaaf tarta mee irra nuuf taree akka keenya laalin sattaar nu sattare rahmatuma keetiin yaa rabbi nu nassaree akki badii teenyaa har'aa nu dhungahu tolli kee guddaadha guyyaa kanaa gahuun faaruun keeti mootii rabbi yaa allahu lahul mulku wahdahu laa shariika lahu waa beekaa feemete kanani hasaasu harka koo jaallataa waan baay'ee barreessu dirqama natti tahee waan harki barreesse sagalee deebisu beekaanan seenaa kanaaf kan hasaasu karaa sirreerratti rabbi na haa tiksu hundas beekuu baadhu hundas hin wallaalu kunis tola keetti mootii hunda caalu tolli kee yoomdhuma silaa himameete kan fayyaan ahlaatte yaa rabbi faaruun keetii eessarraa akka fuute atasiin nageette deemsa koo kaleessaa qalbiin too yaadatte bishaan irraa fuute kan nama nagoote sunnaa nabii keenyaa kan na hordofsiifte nagaa fi rahmanni irra haa jiraatu turre isaanii hordofe kan milkaa'uu feetu katmiinu tolchime rabbi yaa mawlaahoo lahul mulku wahdahu laa shariika lahoo karaan laman jiru beeki tokko malee daandii sirrii dhiistee akkan seenne qile dafii of dhaqqabee yoo dubbiin siif galee har'as yeroo qabdaa dhaabbadhu of ilaali sammuun itti yaade waan hundaa madaali dhibee qalbii teete quraanaan of yaali yaa obboleessa koo atis obboleetti hawwataa manguddoo kan dhiiraaf dubartii hammamis jiraannu nurraa naftu duuti gaafuma tokkotu wal biraa nu fuuti akkamitti jirraa mee ofaa yaadannu takka sirraa deemnaan lammatan deebinu siinqii guyyaa boruu mee maal harkaa qabnaa fuula rabbee duraa mee maaliin dhaabbanna gaafa sabbaan ilmaaf waa gochuu hin danda'u lahul mulka wahdahu laa shariika lahu addunyaan gabaabduu ganda dalagaati namuu irraa deemaa hin waaruu irratti jinqaa yeroo du'aa yaa rab nuuf laffisi jecha keenya dhumaa shahaadaa taasisi akkaan jajjabduudha dubbiin guyyaa borii maal ibsachuu deemnaa mee dukkana qabri gormaata dhiyaataa gadi bu'unaan qabri gaafii siif dhiyeessu naa kiree munkari deebiin kan kee tollaa si sattaare deebiin kan kee dabnaan si cinkiti qabreeni du'ee nafu silaa namoonni kaafamaa oyidaamaa sharitti kulliin ilma nama
gaafa namoo jedhu yaa rabbi nafsee nafsee yaa rabbi nu qobsees ati gaaddisaa arshee guyyaa fuula rabbii sana dhaabbattanii namuu qullaa yaa'a waliin qaanfatanii gaafa fuuraan nama kokkee nama gahoo lahul mulku wahdahoo laa shariika lahoo warra milkaa'e waliin nu milkeessi gooftaa nu hiriirse nullee tarree ambiyoota rahmata kan keetiin mee najaa nu baasee angalibsoo ijaatti siraata nu dabarsee gaafa guyyaa galaa arrabni shaadaa diduu dukkanti qabreedhaa namatti jabaatu qormaata san kufnee madoo shaarreebamuu jawweedhaa fi bofaan achitti nyaatamu gaafa adoon takkuun namatti dhiyaattu gaafaadhaaf ilmoon walirraa baqattu guyyaa waan facaafatan hammachuuf dhaabbattu harka bitaa irraa galmee keenya fudhatu siraatarraa kufnee ibiddaan gubatu yaa ummata muhammad rabbiin nuuf haa didu nagaa fi rahmanni sirratti haa gahu lahul mulku wahdahu laa shariika lahu akkuma dur jedhee an beekumsan qabu waan dhaga'een himaa rabbinaaf haa qabu hawwiin koo guddaadha baradhee barsiisu rabbiin naaf laaffisee na haa gammachiisu du'aa naaf godhaa mee akkam milkaa'u akka an baradhee barsiisaa di'iin ta'u dhalootaafis galaa gudunfuu barbaada quraanaaf hadiisaa facaarsuu waraadaa obboleewwan kiyyaa jirtan mana hidhaa biyyoo biyya ormaa dacheessuu dida biyyan keessaa jireenya dhoowwamtan cinaan of jijjiiruuf kan biyyarraa baatan rakkoo jajjabduudha obsaan dabarsitan warra godaananiif rabbinaa rahmatu warra irraa haftaniif innumtaa birmatu hin kutinaa abdii gaaf tokko yaatanii rahmata rabbiirraa abdiin muratanii kaleessa irraa miti boris guyyaa biraa waan tokko hin shakkinaa barri kun ni dabra rakkoo bara kanaas hundee ishii ni beeknaa namatti nu caalee bineensa bosona sabbaan gaafa cabsee ija jaamsu ormaa keenyuman nu miidhee hin komannu orma birmadhoof yaa rabbi mee hidhaan uf yaasi biyya isaaniitti nagaan nuuf dachaasi qalbii haadhaaf abbaa mee xiqqoo boqachiisi rakkoon teenya danuu hin dhumu silaahu lahul mulku wahdahu laa shariika lahu rakkoon teenya danuu hin dhumu silaahu lahul mulku wahdahu laa shariika lahu